Akka mooltan kabajamtoota firdoftoota madda nageenya nagaan keenya tabbaaf laga qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha eegaa kabajamtoota keenya duulee biyya keessaa qabannee dhufnee jirra oduu kasin dhageessu ani Said Dawweeti. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda wasan qurquritti Affaar uummata Oromoo irratti dhukkaasa bante. Galgala naannoo sa'aatii 12:00 irratti osoo konkolaataa yaa'aa jirtu nama Oromoo aanaa Jiillee kan karaa gubbaa taa'ee konkolaataa eeggachaa jiru irratti dhukkaasa bantee rabbiin nama keenya hoffolchee jarattiin namni 2 rukutamtee jirti. Amma uummanni naannoo sana jiru muddama hamaa keessa jira. Uummanni keenya iddoo jiru akka walquba qabaatu asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Haxaayyitti hidhattoonni Amaaraa galgala kana Oromoo irratti dhukkaasa bante. Achumaan aanaa Jiillee Dhummuugaa Haxaayyitti Amaarri galgala kana nama Oromoo karaa deemuu jiru 3 irratti dhukkaasa bante. Galgala kana Maqriib biratti namoota karaa deemaa jiran irratti hidhattoonni Amaaraa dhukkaasa banuun namoonni dhukkaasni irratti banames ofirraa qolachuu danda'aniiran. Hidhattoonni Amaaraa kun Oromoon lafa keenya irra deemuu fi jiraachuu hin qabu hojjennoo jedhu qabattee roorroo cimaa kaaftee jiraachuu fi uummanni keenyas qalbiidhaan of eeggachuu akka qaban jiraataan naannawaa sanii tokko madda nageenyaatti hime. Guyyaa 2 dura konkolaataan minibaasiin tokko osoo waldiyaa irraa ka'ee osoo poolisii baqatuu Kamisee darbee Caffaar Wobii keessatti konkolaataa biraatiin walitti bu'ee lubbuu namoota 6 galaafatuun gabaafame. Nafxanyoonni Amaaraa kana sababeeffachuun Dabra Siinaa fi Dabra Biraanitti karaa cufuun gabaafame. Yeroo taateen kun ta'uu isaaniif uummanni keenya ajjeefamee jira jechuun haloo akka bahuuf deemantu gabaafame. Akka nafxanyoonni kun jedhanitti waan Oromoon beekaa Amaaraa ajjeese fakkeessus olola facaasaa jiru. Guyyaa kaleessaa aanaa baateetti ganda Maalkaa Caacaatuutti hidhattoonni naannoo Affaar bakka Araddaa Murjaa jedhamu biratti uummata nagaa irratti dhukkaasa bananii oolan. Dhukkaasni kun kan eegale guyyaa irraa sa'aatii 8 akka biyya keenyaatti yoo ta'u, kana malees Araddaa Qallaa Baddannaa jedhamtu irratti masjiida akka gubdee jirtu gabaafame. Kanaan duras akkuma beekamu manneen jireenyaa qotee bultoota keenyaa akka gubaa turte siniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa immoo masjiida naannawaa sanitti hafee ture akka gubu beekame. Kun osoo akka kanaan jiru kaabinoonni godinaa araara jechuun oliif gadi fiigaa jiraachuun gabaafame. Waltajjii tibbana kaabineen Biltsiginnaa aanaa Dawwee Rawaa keessatti gaggeessite irratti akkas jedheen hawaasni waltajjii irratti tokkoffaa qoree buqqifnee obbolummaa dhaabna kan jettan qoreen piippii caalu ni jira. Lammaffaa jijjiirama nutti hin jedhina. Jijjiiramni isin baantan gatiin baajaajii Booraa hanga Kamisee qarshii 100 galuudha. Gatiin baajaajii magaalaa Harawaa hanga Dirree qarshii 200 yookaan hanga Manduuboo qarshii 400 ta'uudha. Qotee bulaan Oromoo gandoota daangaarra jiran ganda Wacaqaa, Dirree, Manduuboo hidhattoota Affaariin lafa qonnaa fi lafa jallisii keenya dhiisnee irraa buqqa'uudha. Mana nyaataa maddiitti kuusaan bobahaa fi manni rifeensaa nama dhuunfaa banamuudha. Karaa Wacaqaatiin addunyaa keenya bishaan obaa buusnee rasaasni nutti dhukkaafamuudha. Karaa Manduubootiin Affaar ijaarsa mana barumsaa haroo dhorkitee lammiin keenya dukkana wallaalaa keessa tafuudha. Sadaffaa shanee nutti hin jedhina. Rakkoon keenya inni guddaan dhimma shanee utuu hin taane dhimma hidhattoota Affaariin dachiin keenya irratti buqqa'uuti. Walumaa galatti lafa keenya irratti abbaa ta'uu erga dadhabne mootummaan lafa biraa barbaadee nu haa qubachiisu. Yoo kana hin taane daangaa keenya irraa baqachuu osoo hin taane daangaa keenya irra dhaabbannee akka lollu beekamtiin nuuf kennamuu qaba jedhan. Haasaa akka rasaasaa of irratti itti dhukkisanii jiran. Uummanni keenya waan obsa fixatee jiruuf piippii akkasitti dhugaa jirtutti himanii waltajjii irraa galan. Dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu waliin turtaniif galatooma. Aloo, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaumaan jirtanii akkam jirtan? Nagaa fayyaa alhamdulillah. Obboleessa keenya Kaliil ana muhee callaadhaa miidiyaa madda nageenyaa irraan si dawwalaa jirra. Akkami fayyuma? Wallaahi bareeda jirra, mishaadha jirra.
Hayyee baga nagaan jiraattanii mee Kaliiloo torban tokko dura qabamtanii turaattanii nama baay'ee waliin qabamtanii turaattanii gaahii qabamtanii madadhaa keessatti bulii muraasaaf qabamtanii gadhiifamuu keessan dhageenye mee Kaliiloo maaliif qabamtan maal balleessitan jedhaniiti isin qabanii isin hidan. Wanni nuyi qabamneef waraqaan tokko shaaroo birraa qabee hamma magaalaa baatii maxxanfame waraqaan maxxanfame kuni waraqama silaa manni murteelleen hoggaa mana murtitti nu dhiyeessan warri mana murteelleen waraqaan kun waraqaa nama qabsiisuumi waraqaa seerati mirga ofii gaafatanii ilmi Oromoo waraqaan sun wanni jiru ilmi Oromoo hidhamin ilmi Oromoo kan hidhaa jiru haa hiikamu kan ala jiru reebamuu haa hafu nurraa dhaabbadha. Mee nurraa dhaabbadhaa jecha malee waraqaan sun waan qabu manni murtii haqalleen dubbise nuyi namni hidhame namni dararamee mana hidhatti mana dukkanallee naqan inni jira maqaa isaaniitan si hima. Hayyee rakkoon qabu mee wanni dura itti dhufnatasanii wanni isaan sin qabanii balleessitan jedhan waraqaa kana isintu maxxansee jedhaniiti kan sin hidhan. Fakkiin kana nu immoo warri qabame suni waraqaa kana barreeffamuu haala itti barreeffame kan barreesse maashina nuyi warri qabamee dararamu kuni waan tokko hin qabnu dhaaba miseensa adda bilisummaa Oromootii isin shaneedha ja'aniituma darara nurratti oofan malee wanni tokko hin jiru jecha. Hayyee Kaliiloo mee waraqaan suni kan barreeffameen koompitara isin immoo ijoollee baadiyyaati koompitaraa hin qabnu nuti kanan barreessinee wani kun ka barreeffame koompitaraani nuti ijoollee baadiyyaati koompitara miti jawwaaluma guddaa hin qabnu waan akkasii san jechaa yeroo jettaniin warri mana murteessee warroonis hin qaban suni maal isiniin jedhan. Warri mana murtiidhaa ijoolleen dhugaa baantii ummanni kanan qabu kana kan barreesse waan addaati kun ijoolleen kana hin barreessine jan isaan kan immoo ragaa itti funaanna ganaa mana isaanii sakattaana isaan gadhiifamuu fi mirgi waabii eegamuuf hin maluu jarri Oneg shaneedha durataan ijoollee tana kakaasee ijoollee tana waan darbellee qunqunsee namni kana godhutti jiru nama Dr. Khalil Aliyyi Sharif nama ja'amu. Kanaafi akkana nu godhanii isaan badii tokko malee humna nurratti laallatuudha. Mucaa tokko immoo diida kee ari'aniiti xiyyiitii dhukkaasa irratti bananii mucaan xinnoo sammuun isaa shirirjaadha hoggoma kana arge mucaan hoggoma kana gadi manaan daatee sassoohe qawwee itti waqaranii qawweedhaan marsanii poolisa humnallee daatanii akkasanitti fuudhan. Hayyee Kaliiloo mee isin walumaa galatti bulii meeqa hidhamtan mana hidhaa san keessatti? Bultii 13 hidhamne. Tole Kadiroo warroonni humnoonni sin qaban sun poolisiidha moo liyyuu hayliidha moo makkalaakayaadha mee adda nuu baati? Poolisaa fi hidhattoota gandaati. Tole mana hidhaa san keessatti yoo addatti oduu mana murtiin dhaqin wanni isaan dararaa isinirraan gahan jiranii? Wanni isaan dararaa nurraan gahan mucaa dhukkaasa irratti baranii akka bineensaa diida kee ari'anii wanni godhan sani nu hin ala godhaniiti mana dukkanaa mana fincaanii mana bichitti mana qofatti hidhanii nu immoo wanni isaan nu godhan guyyaan gaafii deebiin qabne guyyaan kadir nu waamaniiti nu gaafatanii lakkii nuyi kana hin biyennu lakkii nuyi kana hin agarre kana hin biyennu. Ati Dr. Khalil jaamtaa miti Khalilan jaama ni dhugaat atimma nama kana jaare nama kana ijoollee tanallee jaare nama ganda keessa deemee hawaasa keessa deemee nama kakaasu adda bilisummaa Oromooti jaa jettee nama kakaasu jaaniiti daakii waan sobaa tokko dubbatuun bu'aan qabu uleen nun dhoonne waan tokko nun goone dhaggeeffatanneeti achi keessatti. Sa'aatii 38 nu hidhan. Hayyee galatoomee Khalil
Beektee mana hidhaa kana keessatti namoonni hedduun ammaan duras qabamanii namoota hedduun maqaa siyaasaa kanaan qabamanii rakkatanii jira. Mana hidhaa kana keessatti hedduun rakkachaa jiraatu. Addatti wanni isaan yeroo hedduu hidhamu ijoolleen keenya yeroo hidhame kanatti beektee mana murtiis hin geessanii achi keessattis ni dararanii hedduu dararanii jiran. Namoota ammaan dura qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran nama agartan qabdanii isin dura? Ammumaa tokko jira mana hidhaa jira. Hayyee namni kun mana hidhaa kana keessatti maal balleesse jedhanii qabanii achi keessatti dararaa jira. Wanni inni isinitti dhaammate hoo maali? Achi keessatti wanni inni isinitti himate? Wanni inni nutti himate ani kunoo inni immoo kan isaa ijoollee duraan qaban ijoollee isii duraan qaban keessaa isa hambisaniiti barsiisadha inni isa hambisaniiti hamma ammaa mana murtiidhaan dhiyaatu. Beellamni kan kee gaafana hin janiini calliseetuma taa'utti jira. Ijoolleen raahi waa funaananii bakka sanitti waan inni ittiin jiraatullee kennan. Isa odoo mana murtiidhaa mana sirreessadhaa hin naqin bultii 15 teessisan. Hayyee Kaliiloo dararaan ilmaan Oromoo irratti hedduu yeroo ammaa kana geggeessaa jira. Humnoonni waan kana uummanni kun kana hojjeta jedhanii isinirratti kakaasanii miidhaa kanarra isiniin gahe beektu gabaasa tokko waggaa keessaan nu gahu kunoo namootuma nuti beeknu namootuma isinitti dhidhiyaata waan jedhantu dhageenya waggaa jennu namoota waan kana isinirra qindeesse akkasii waan kana shakkamtanii hidhamtan nama isinirratti qindeesse ni beektu. Inni beekna'ee ganduma. Mee uummata sanii maal jettaan namoota sanii namoota hojii keenya jedhanii waan kanarratti garaa isaanii qofa guuttatuudhaaf nama akkanatti ifaa jedhanii uummata Oromoo dararan kana mee maal jettaan? Ani wanniin jechuun kan darbe kan eegatanaa nuyi ilmaan Oromooti waan tokko waan namaa hin tunne haqa keenya har'aas boruus nuyi hin falmanna dhumne inuma dhumna malee. Yaa obboleessa kaa nurraa dhaabbadha. Hoggaa waan seeraan alallee baane nu gaafadhaa seeraan. Waan seeraan jiru nun tuqinaadha. Waan seeraan jiru nurraa dhaabbadhaa. Nurraa of qabaadhaa. Hadaraa waaqati isinitti himnaa nurraa dhaabbadhaa jennaan. Hayyee galatoome ilmaan Oromoo warroota amma hidhamanii mana hidhaa keessatti dararaman kanaa hoo maal akka godhan ergaa dabarsitaaf uummata kana? Gariin kan baatii 8 hidhamee jira. Gariin kan bara kunoo baraaf deema. Gariin kan bara meeqa jiru odoo mana murtiin dhaqin hedduu kanatti dararamaa jira. Warra kana hoo akka maal godhan ergaa dabarsitaaf? Wanni ani godhuuf wanni ani ergaa dabarsuuf silaa humnaan qabu dhaqee keessaan baasu. Ilmi Oromoodhaa badii takka malee waan takka malee akkanumaan mana hidhatti waan dararamuuf hin qabu. Isaan ofirraa gadi nu lakkisuudha. Gadi nu dhiisuudha. Wanni kuni fokkataa deemutti jirti malee tolaa deemutti hin jirtu. Nurraa of qabanii kan harkaa qaban gannuu dhiisanii. Isammoo irratti karoora baafatutti jiran irraa nurraa dhaabbatuudha kan hin barbaadu. Hayyee Kaliiloo galatoome ulfaaduu waan gaafii deebiin waliin goote faarsaa kaffaltee hedduu si galatoomanna maqaa miidiyaa madda nageenyaatiin. Anillee guddisee tan isin galatoonfadha. Hayyee ulfaadhu. Hayyaanaa galatoome.